Abdullahi Jirmaa bara 1949tti bakka Moyyaalee Odaa jedhamtutti dhalate. Jirmaan barnoota isaa kan jalqabe Keeniyaa Naayiroobiitti osoo Moyyaalee hin deemin dura. Mira fadhii ture wal bira qabee gosa guddoo Booranaa fi garee Oromoo hedduu Itoophiyaa keessa jiran isaan akka Garrii, Mandheeraa, Garbaa fi Burjii Marsaabeet, Arjaan Kawwaajir Moyyaalee fi Booranaa fi hamma Somaalee kaaba Keeniyaa keessatti illee dhaqqabsiisuu fi Abdullahi Jirmaa sirba isaa jalqabaa Hawwiyyaa jedhu kan waraabsise bara 1984tti. Sirbi kunis sirbootan biraa 10 waliin kan istiidiyoo sagalee reediyoo Keeniyaatiin akka hordofamu ta'e. Baatii jaawwalakkaa waggaa keessatti bara 1971tti kan inni sirbootan addunyaa keessatti tattaaffii taasise. Maqaan garee isaatis Gurmee isaa jedhamuun beekama. Kan inni gara beekamuu deemaa dhufees Moyyaalee keessatti yeroo ta'u kan maqaa Iswiituu Watarweel jedhamus kan harkatan ture. Muuziqaa isaanii kan jalqaban kan gareen gitaaristii Ibraahim Guyyoo fi diraamarii Hussein Mahammad gahee olaanaa taphachaa turanii. Ta'ullee isa boodaan hojii baandii qopheessuu kan eegalan yommuu ta'u ergaan isaanis tokko ture. Hojiilee hojjechaa turanii hammira sirbaa calaqqisaa turanii.